Laki. Dhiirotuma bara kanaa kan hundi isaaniiyyuu teelegiraamii irratti feesbuukii irratti arginu siin jaalladhe siin du'e siin cabe duwwaa jiru. Kanaafuu amma maalan gochuu qabaa jarri ammatuma akka kana jedhanuu kunoo dhibba ga'aniiru. Maal gochuun qabaa haala mataa kootiitiin keessaa filachuun qaba. Ammas calalee kunoo sadiirra geeyya. Kanaafuu sadan isaaniitiif bilbiluun qabaa. Simpan ambil bila mahal jarana shen corona dubbatu kun mo fitto hello oh akam kayana miti jarana la amma si barbaden ture eye amma ilustari dhabe gana kampasi keenyatti deeme kanaafu amma tattamana katiin barbaada arifaduna bragayga tole bilbila ikaadha kan bilbila har'agaa hundumti ishee walitti qabattee filannoo geggeessamaati keessa darbee hello oh akkami moika ayyaana miti jirra eessa jir goree maala naafati beellama qabnaa turre miti maarree ammaga hin dhaga'u waan hin dhaga'u tokkoyyuu hin qabu amma ariifattee akkati na bira geessuun barbaade amma moo eeyyee achuma mana barumsaa keenya tolle atattamaan kuntuqa Atawa. Shatis tole jatteta amma kana kiyyaadha kan bilbila. Hello. Oh. Akkamat. Nagaadha miti? Beellama keenya sana hin irraanfanne miti? Yaayyoo. Maalati immoo yaayyoodha maal goota lakkisin dhaga'an kanaafuu atattamaan dhufuu qabdu bakka itti dhuftu moo achuma mana barumsaa keenya tole amma hunduma isaaniitiif bilbileera haala diimokiraatawaa ta'een filannoo koo gaggeessuudha akkamitti inni jedhu gaafa isaan dhufanu isaan wajjin hojjetamu kanaafuu amma ta'anii jara eeggachuudha. No, ha? Tai. Para kau jeramu? Rakkoon hin jiru. Ugaara biigaafatina bibiltu. Hojiin qabee jiru leedii seeta dhachumatti darbadhee tan dhufee maallaqa mana barbaadee garu. Antis kafaare yaadumti irra naa bilbilteeni. Nin jedhumoo suurarraa feesbuukii irraa immoo akkuma kanatti akkasiin gaafa si argu nama waddaanatti fakkaatee tasgabaa ammayyuu tasgabaa maamnu amtee inni argita suuta jettee kanaafuu tasgabaa waa'ee surprise na gochuudhaaf inni surprise egaa surprise dafee mana argamu bareeddudha inni argita amma argita maanni bareeddu maaloo namni kun immoo kun maanni ati maanni tasgabaa lamaan keessa tasgabaa atu saafachi tafachu maanni maal taate ati maaloodha isee biraa maal hojjette inni kun maaloodha bareeddu suuta jedhee afachiti maanni ati maanni na bilbiltee naan inni feekaati maaloodhati Sena bilbiltee jetta xiqqoo ulfina bareedina kana ulfina laattu ati madaalta bareedina kana madaalta tasgabbaa isaafis anatu bilbile siifis natu bilbile waan bilbileef qaba waan ta'e tasgabbaa ana kana go taay morfottoonni wal gaafii waan ta'e atis
Mati lu buat apa tuh? Filannoo yoo ta'e sigaa kamittuu isarraa ana wayya malee kamittuu sagana akkam filatta beeka. Jarri kun waa hin lamgooti kaa. Eessa ni kun immoo? Eessa sin? Ati maaloodha? Ati maayin namichoo maal taati? Isin maayin? Afachu. Eessa jarri? Bareedduu ko. Sakana nama jaala si ofii sadarkaa keetti waan jechuudha. Jaalallee koo takka hin jenne qalloo keessi migira siin hin jenneen. Muka taayisa. Amma soon isaa gahu kanatti immoo jaalallee ishee ta'a. Obboleessu. Maaloodha kee maddi kee goggogaa kana guuttadhu. Nan guuta. Nan guuta. Qalloo keessi migira. Obbo. Jarri kun maaloodha jarri? Jarri kun maaloodha jettaayi? Eessa kun geefti? Ati maayin? Eentu si waama? Seebbeeka galafan dhufe. Seebbeeka? Obboleessu haa tokko sitti moo? Dura dhaqiiti. Maaloo maddii kee goggogaa kana nyaadhuuti. Qalloo keessi migira. Tasgabbaa kottu taayitis. Nan ta'a. Amma kan inni isin barbaadee fi haala ifa bilisa ta'e filannoo mataa koo gaggeeffachuuf. Kanaafuu atis waliin qabda. Filannoo akkamiiti? Gaaffii sin gaafadhaa abbaan gaaffii sana deebiseef immoo. Ishee akkasii maalitti beekna jedhi gaafadhu. Jalqaba sararaan gaafadhu. Mee jaalalisiif maalidha ibsa? Jaalala jechuun hin nyaachistaa, hin obaastaa, hin oofistaa, hin bashannansiistaa. Kana kaa jaalalli jechuun maayin kana gara malee. Oolee ga'atis meetti fufi. Anaaf jaalala jechuun haadha koo, damma koo, foon koo, tiruu koo. Waan danda'u ibsuuf nulfaata umurii kootiiti waan guddaa nulfaata baachuufis jaalalli cimaadha nyaachisuuf baasuu duwwaa miti waan baay'ee kanu jechaan nabe jechaan qabuun. Oolee gamoota amma si bira geenyeerra ati akkamitti ibsita? Bareedduu gahu funa bareedaa keetti kanaaf dhaabadhee dubbadhu. Kanaaf jaalala jechuun nyaachisuus miti, obaasuus uffisuus miti. Kanaaf jaalala jechuun foon koo, maaloo koo simbaadha jechuus miti. Laal bareedduu baay'ee si jaalladha. Laal kanaafuu bareedduu jaalala jechuun kanaaf eega diimoo karaa ta'ee filannoon keenya yeroo wal qixxee nuu kenna. Diimoo karaa ta'ee jennee giftii ko wal maal akka ta'e beektaa? Isaan hundana yaadni kan fooyya'aadha. Siifan du'a. Ani beektaa mana taa'ellee gaafan kuusu, gaafan ciisuus, gaafan hojjetu. Hundinuu si yaada. Bareedduu godhe. Anaaf jaalala koo naa godhe. Kan isaan dhiisi. Isa kana laal garaasa. Siilleen kennu bar nyaata bareeda garaa guuttatu. Asirratti atis yaada mataa keessanii qabdu. Garuu jaalala jechuun maal akka ta'e gabaabseen isinitti hundi keessanii yoo dhaggeeffadhaa booniif sin fayyaduu danda'a laata. Jaalala jechuun yeroo rakkinaa yeroo dhiphinaa wajjiniin ta'uu malee uffachuu nyaachuu dhuguu akka isin ibsitanitti nuuf. Kanaafuu amma immoo isa jalqabaatti gara gaaffii lammaffaatti dhufneerra. Gara narraa jalqaba. Lafa barbaadde yoon gaafatta. Meesa sooressa kanarraa jalqabu laata? Jedhii gaafadhu kaa. Tole gaa amma ta'e osoo dhukkubsadhee mi'ati maal goota? Bakka barbaadde si geessee tan si yaalchisa kaa yoo barbaadde biyya keessa yoo barbaadde biyya Saawudii yoo barbaadde biyya Eeshiyaa yoo barbaadde biyya Ameerikaa keessatti si wallaansisa kaa maaliin rakkoo maalii jira yoo birrii yoo ta'e jira. Waaqayyo sin dhukkubseen giiftii ko. Inni irratti dhukkubsatta. Garuu si dhukkuba taanaan ituu sin dhukkubiin gaafuma achii rifeensi kee dhadhaabatee fuulli kee gugurrachaa dura kee dhukkubsadha. Dura kee deemee ciisa. Achi ati si dhukkuba waan ta'eef wajjin ciisna. Raajii wara keenya. Kanuma. Oolee gaa mi'ati immoo yaada keenyaa ibsine. Bareedduu ko. Si dhukkubu si dhukkubu. Bifa kee bareedina kee kana argee dhukkubuun sodaata si baqata. Garuu giiftii ko si dhukkuba taanaan ani immoo si dhukkuba taanaan si waliin hin du'a.
Giftiko. Ini mana ya lagi Yesus karshin numti. Karshin gak tingkap. Ini kan hukum saja isu antum itu. Giftiko hukum sana anu muran dua. Siduan dua berai dua. Dua. Ngaraji. Amma kee yoo koronaan na qabe na dhiistu moo na wajjin hin taatu mee kana naa deebisa. An siduan dua Giftiko. Corona dah fede senis wanis. Ani si sinnisu. Koronaadhaaf jettanii na dhiistan jechuudha? Senis wanis. Senis Giftiko. Senis wanis. Egaan hordoftoota sagantaa keenyaa fi peejoota garaagaraa hordoftan kanaan dura akkuma beekamu qophiilee garaagaraa isinii dhiyeessuudhaaf waadaa isinii gallee turre tokko jennee gadhiisnee turre. Yeroo ammaa kanas tapha amma kanaa walitti ilaaltan kan qabannee dhufnee jirra. Nuti warreen guruupii yookaanis iluu poostifanii akkuma kanaan dura waadaa isiniif galle namoota haaraa tokko qabannee dhufnee jirra.